Hello everyone, this is Sunshine English. I'm Gabriel. In the previous lesson, we have learned the tenses, what is tense, definition of tense, and as well as some types of tenses. In that, we have seen the simple present, the definition, the usage of simple present, and as well as some formulas, some example in simple present. So today we will see the simple present, how to make a negative. Okay, be with me. Negative. He, she, it, plus, doesn't, or does not, plus verb 1 plus object. So this is our formula. Actually, if our subject is he, she, it, doesn't plus doesn't or does not plus base verb or verb 1 plus object. For example, he doesn't come early, which means we use base verb. In this sentence, come is our base verb. Okay, come is our base verb. If it is a negative, we do not add s to s, e, es or ed to the base verb. Okay, remember, because it is a negative, we do not add s or es or ed to the base verb. For example, if it is affirmative, we add s to the base verb depending on what? On our subject. For example, if it is affirmative, if it is affirmative, he comes early. Here we add s to the base verb because here it is what? It is what? Affirmative. So we add s to the base verb. When it is affirmative, we add s to the base verb. But if it is a negative, we do not add to s or es or ed to the base verb. Look, the difference is this one. So you have to understand what the difference between this he, she, it subject and I, we, you, they is. So have a different. Okay, asirratti wanti ilaaluu qabnu. Here we have to see this wanti hubachuu qabnu. Yeroo simple present gara negative'itti jijjiirru yeroo hundumaayyuu does not yookaan does not eda'uu base verb ta'a jechuudha. Asirratti yoo negative ta'u doesn't yookaan does not eda'uu base verb jechuudha. Eda'uu base verb. So verbii keenya irratti base verbii keenya irratti e yookaan ed hin daballu jechuudha yeroo gara negative'itti jijjiirru. Yeroo waan tokko gara negative'itti jijjiirree haasofnu ed yookaan es yookaan s hin daballu base verbii keenya irratti jechuudha. Garuu gaafa affirmative ta'u s daballa base verbii keenya irratti. S daballa. Okay? So garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Adda baasatii hubadhaa. Garuu immoo asirratti wanti ilaaluu qabnu subjectiin keenya yeroo jijjiiramu asirratti himni keenya gaafa affirmative ta'u positive ta'a. So another example, let me give you another example with negative. She doesn't speak French. Kunis negativeidha. Negative waan ta'eef verbii keenya irratti s hin daballu jechuudha. She doesn't speak French. Isheen afaan Frenchii hin haasoftu jechuudha. Kanaafuu gaafa affirmative ta'u, gaafa negative ta'u base verbii keenya fudhannaa jechuudha. Subjectiin keenya kana
Daazintii keenya akkuma jirutti fudhannaa. Verbii keenya base verbii keenya immoo hin jijjiirru jechuudha. Yookaan irratti hin daballu yookaan foormii biraatti hin geeddaru jechuudha. Yookaan hin jijjiirru jechuudha. Isheen afaan faranjii naasoftu jechuudha himni kun. Kanaafuu waa'ee nama tokko negatiivitti jijjiirree gaafa haasofnu isheen akkas hin ta'u, inni akkas, isheen akkas hin taatu, inni akkas hin ta'u, wanti sun akkas hin ta'u gaafa jennee haasofnu verbiin keenya verbii waanii ta'a jechuudha. Base verbii keenya bii waanii ta'a jechuudha. Yookaan base verbii waan ta'a jechuudha. Yookaan base verbii ta'a jechuudha. So asirratti adda baasuu qabdu jechuudha. So kanaaf fakkeenyaaf another example it doesn't rain every morning. Kana jechuun yeroo hundumaa ganama hin roobu. Yeroo hundaa ganama hin roobu jechuudha. Kana jechuun roobni yeroo hunda irra deebiidhaan ganama akka hin roobne ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Asirratti wanti irratti fookasii gochuu qabnu verbii keenya irratti jechuudha. Reeniin asirratti verbiidha jechuudha. So verbiin keenya verbii waan ta'a jechuudha. So kana asirratti adda baasuu qabna jechuudha. Maaliif isaan kun yeroo baay'ee confuse nama godhu waan ta'eef wanta akkasii kana adda baasuu qabna jechuudha. Okay? I hope you understand. Yoo isiniif hin galle immoo koomentii irratti yaada keessan asirratti ilaaluu dandeenya.